Okay, hello everybody. Today we are going to make a brief discussion on greeting. Nagaa wal gaafachuu irratti haala gabaabaa ta'een waliin mari'annaa jechuudha. Greetingin yookiin nagaa wal gaafachuun barbaachisaadha. Hariiroo namoota gidduutti jiru baay'ee cimsaa baay'ee guddisaa deema jechuudha. Kanaaf haala kamiin especially afaan Ingiliffaatiin nagaa gaafachuu dandeenya kan jedhu equivalently afaan Oromootiin yeroo hiikamu immoo akkam ta'a kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Maaliif afaan baruu keessatti nagaa wal gaafachuun haala kamiitiin akka ta'e baruun barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Kanatti tuun darbiin dura greetingin yookiin nagaa wal gaafachuun maaliif barbaachise? What is the importance of making good greeting with somebody else? One is to acknowledge existence. Existence jechuun jiraachuu ofii yookiin namni biraa namoota jiran yookiin namoota yeroo jalqabaatiif wal argitan wajjin jiraachuu keessan yookiin isaan jiraachuu isaanii agarsiisuudhaaf itti fayyadamuu dandeessu. Inni biraa to show mutual respect, wal kabaja agarsiisuudhaaf. Namni cal jedheema namatti yeroo makamuu fi nagaa wal gaafatee yeroo walitti makamu tokko miti jechuudha. Sana booda greetingii booda communicationiin dhufullee communicationii gaarii ta'a. Haasaa gaarii ta'a. Kanaaf nu fayyada jechuudha. Inni biraa dubbii keenyallee haasaa nama wajjin goonu ergaa dabarfachuu barbaannuuf positive toonii yookiin ergaa gaarii ergaa ba'eessa ta'e akka dabarsinuuf haala nu mijeessa jechuudha. Sets positive tones. Inni biraa aadaadhaan illee nagaan barbaachisaadha. Kallattii kamiinuu kallattii addunyaa kamiinuu yoo deemame namni yeroo jalqabaatti wal argu jalqaba nagaa wal gaafachuun barbaachisaadha. This maintains cultural traditions in a good way. Because of that, making greeting with someone is quite good when you meet for the first time. Kanaaf mee haala gabaabaatiin haa ilaallu mee. Hello, hi. Inni nagaa gaafatu haala kanatti malee responsiin isaas waluma fakkaata. Afaan Oromootiin hello yookaan hi jechuun akkam jennee nagaa gaafachuudhaaf nu fayyada jechuudha. Inni biraa how are you? Akkam jirta? Afaan Ingiliffaatiin yoon kun haala lamaatiin itti fayyadamuu dandeenya. Baay'ina agarsiisuudhaaf namallee ta'uudhaafis itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf how are you? Akkam jirta? Karaa biraatiin immoo how are you? Akkam jirtu? Namoota hedduutu jiru yotes haaluma kanaatiin wal fakkeessinee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Maaliif kuni second person singularidha. Communicationiin greetingitti jiru immoo first person if second person gidduutti jechuudha. Nama jalqabaadhaatiif san namni itti dubbannu sanaa jechuudha. Kanaaf namoota ta'uu danda'a, nama tokko ta'uu danda'a jechuudha. Afaan Oromootiin akkam jirta ta'uu danda'a, akkam jirtu lamaan isaa keessaa tokko bakka bu'uu danda'a jechuudha. Good morning. Akkam bulte yookiin akkam bultan lamaaniifuu itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Yoo nama tokko ta'e akkam bulte jechuudhaaf good morning. Yoo namoota hedduu ta'anis immoo akkam bultan jechuudhaaf good morning jenneetu nagaa gaafachuu dandeenya jechuudha. Inni biraa good afternoon or good evening. Akkam oolte yookiin akkam ooltan ne nagaa gaafachuudhaaf hin ta'a jechuudha. Good morning. Good morning jennee responses laachuu danda'ama jechuudha. Good afternoon, good evening, akkam ooltan. Baay'inaafis haala kanaatiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Welcome. Welcome jechuun immoo baga nagaan dhufte yookiin baga nagaan dhuftan kan jedhu lamaan isaayyuu of keessatti hammata jechuudha. Afaan baruu egaa waanuma suma xiqqoodha inni yaadnu irraa ka'a. Kanaaf
tokko tokko isaa haala kanaan ispeeshaalii namoota afaan baruu keessatti jalqaba warra ta'eef yookiin beginners waan akkasirra kaanii afaan baruudhaaf yaaluun haala salphaatiin afaan sana hubatanii nama wajjin itti walii galuudhaaf nu fayyada jechuudha. Kaayyoon afaanis sanadha. Namoota gidduutti walitti dhufeenya hariiroo wanna ergaa barbaachisu dabarsuudhaaf wanna ta'eef keessumaayyuu immoo greetingiif nagaa gaafachuu irratti wanni jiru immoo sirriitti hubatanii namoota biraallee yeroo jalqabaatiif yeroo arginu akka isaan dafanii nu simatan miirri isaanii akka nutti hiikuuf nu fayyada jechuudha. Kanaaf nagaa haala kanaatiin namoota gaafachuu dandeenya. Afaan Ingiliffaa immoo afaan addunyaa waan ta'eef kallattii kamiinuu namni yoo socho'e beezikaalii warroota kana yoo baran sana booda yoo guutummaatti illee afaan baruu baatan namoota wajjin salphaatti walii galuudhaaf waan fayyaduuf shaakaluun barbaachisaadha. Galatooma.